dhugaashii abaabnu asirratti lakkoofsa kiyya siifan ergaa karaa keessaa hainaan jedhi fooloo wal biraa qabna na fakkaate gara zuumitti na dabalii waan wajjinaa sofnu jira karaa keessaa waan cimaa wajjinaa sofnu jira waaqayyoon nu gargaara kanuma isin jechuu barbaadani. Nagola Amara in the next 3 hours when more get hunduma keessano isin kunnamuna yala just give me 3 hours ergachufna raafafne isinan kunnama jabaadha ijoolleen biyya arabaa biyya kam keessa jirtan ijaarsa keessa galtanii isin jiraatanii naan karaa kamiin akkamitti wabii isin bira goonaa maal achitti qaxarraa maal isin biratti isin goonaa then dhaabatu isin eega dhaabatuuf kenna just come under institution galma keessa jalatti gala sirba galaana gaaromsaan dhaggeeffanne ijoollee karra shanan itti ol seenaa galma qabsoo qe'ee warra seenaa jedhe handhuura dhufee isin jedhaa sirna ijaaruu kan dhufee galma araaraa si ijaara galma araaraati galma tokkummaati galma waloo keenyati galmatti galaa kottaachi galatti galaati amma nuti of yakkaa jirra baay'ee warri tuulamaa shamarran karaa irratti akkanatti salphachuun keessani laafina keenya yoo jedhamu akka hawaasatti jechuudha. Akka hawaasatti gaafa jedhamu hawaasa keessaa isinis tokko keessaa dirgoo qabdu jechuudha. So karaa biraatiin maal jechuudha hundumti keenya laafina keenya. Laafinni kun erga hammana dhugaa akka tokkichi ta'e kun hammana garaa si qubee kan bara egereetti hoomaaf si godhuuf deemaa jira. Odoo carqii gadanii baraati har'a yeroo qabdu. Odoo diitii odoon dukkanaa'e har'a yeroo qabdu. Isa fuuldura argite kanallee odoo biraan dhabite beekamu waan godhu ta'anii ajaran hin jirre ammallee jiraatu dhaban hin jira waan ta'eef carraatti fayyadama. Dabaalii mana ijaarradha. Namarratti ijaarrannu institutionii dhaabna. Institutionii san keessatti namni tokkollee it doesn't matter. But for the time being and we have to establish that institution being party come together. Hundi keessatti shamarran keenya dafa wal barbaada walitti fidaa. Wanti keessa waan hojiirra jiru wanti miidiyaa irratti baay'ee waan hojjechiisu jiru miira keessa ibsadhaa walitti mari'adhaa it doesn't matter that's okay. Dhimma hojii kana hojii wal qabsiisee already keessan waan hojjetamuuf achitti gadi buufna fayyaanaa ta'an galtuma. Kiyyaa dubbachuu yoo dandeesse siifan kennaa otherwise I'm going. Galatoomi Dr. Girmaa galatoomi kanaafiyyuu nuti ani amma duuti intala kanaa xiiqi keessa na galche duraan meediyaa kanarraa dhabamee ture yoo na jibbisiisee haalumti meediyaa kanarra na jibbisiisee zim jedhee silkii cufadhee taa'aa ture. Amma immoo xiiqi duuti intala kanaa intala hiyyeessaa intala obboleessa tokko hin qabne intala waa tokko duuba hin qabne xiiqi keessa na galche xiiqi keessa agar lubbuu koo aarsaa godhutti xiiqi keessa na galche duuti intala kanaa. Xiiqi guddaa keessa na galche agar lubbuun koo biyya lafa kanarra jiru wanta waan duubaafuu mitiyan jabaadhaa ijoolleen shamarranii biyya namaa jirtan wal funaanaa walii dawwalaa bakka jirtan wal beekaa wal ijaara nutti as ba'a. Gisis jabaan miidiyaa fayyadama itti dhufuudhaaf dhimma madaabaraatti wal qabannee itti dhufuudhaaf deemaa jirra. Mootummaan asii gadi mataa gadhiiseera dakarratti hattuu gandarratti caasanaan diriirfamee hawaasa keenya uummata tuulamaa madaabaraarraa fudhachaa jirutu jira. Maqaan argachaa jirra. Uummata erginee gadi baasaa jirra. Yoo barbaade mootummaan karaa agarsiisu mootummaan nu qarqaaruu baate hawaasni keenya akkatti qarqaaruutti deemna jechuudha. Kanaafis miidiyaa waan nu barbaachisu uummanni keenya nurratti hin dagatinaa isin jedhaa jiru. Ilmaan Oromoo uummanni godina aanaa muudeessaa keessa jiran nuun dagatinaa isin jechaa jiru. Digaluu keessa jiran nuun dagatinaa isin jechaa jiru. Roobe keessa jiran, Kullaa keessa jiran, Asqeeraa jiran, Boo jiran, Boondee jiran. Sababa amantaatiin halkan dhufanii sodaachisaa jiru. Halkan dhufanii qalaa jiru. Maqaa woboo miti jarri maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessu nuti shaneedhaa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo ani shaneedha jedhee ofii waama. Okay? Maqaa sanii hojjetu maqaa sanii uummata keenya irratti waan sukkanneessaa irratti warri maqaa furii kana godhaa jiru. Hatattamaan miidiyaa fayyadama hordofa uummata keenya sagalee ni taana. Caasaa dakaati mootummaan asii gad dhufee dakaa hidhee jedhe gaafa inni hidhe sun achi ol deemu kan dakaa sun immoo wal gadhiisa. Maaliif ijaaramee jira dakana? So caasaa dakaati uummata keenya rakkisaa jira waan ta'eef kana sagalee uummata keenyaa ta'uudhaan qaama uummata keenyaa wabii ta'uu danda'u irratti karaa agarsiisuudhaan dhiibbuu fi qabna dubbachuu qabna. So we have to use social media. Kanaaf miidiyaan nu barbaachisa. Miidiyaa jalatti qabaachuun dirqama keenya. Carraa miti kun dirqama.
Fedhiis miti kun dirqama. Miidiyaadhaan baana, miidiyaadhaan laalla, miidiyaadhaan qotee bulaa keenya eegganna, miidiyaadhaan daangaa keenya eegganna, miidiyaadhaan hojjanna, miidiyaadhaan ijaarranna, miidiyaadhaan torbanna, miidiyaadhaan barsiifanna, miidiyaadhaan miiccanna, miidiyaadhaan micciirree gogsanna, miidiyaadhaan bilcheeffanna. Kanaaf hundi keessanuu warri carraa qabdan miidiyaatti fayyadama. Miidiyaatti fayyadama, miidiyaa immoo filadha. Akka ilmoo quraa jala dhaqxanii kunuun waanuma argattan liqimsina isin hin barbaachisu. Warri tuulamaa kun isiniif hin malu. Warri seenaa kun isiniif hin malu. Wanti kun asirratti isin sirban kun waa'ee keessan yoo hin beektu taatan dhaggeeffadhaatii of qallabaati beekaa ta'a. Warra seenaati wallaalummaa yoo qabaattan wallaalummaa keessanitti gaddaati immiidiyeetii dhaggeeffachuudhaan of barsiisa. Ofumaa of leenjisaa yaa ilmaan Oromoo. Ofumaa of leenjisaa, of barsiisa, of guddisa. Of xaara namni si fuuldura jiru kun namaati miti kan dhaqarqaaree asiin dhaga'e. Ofumaa boccooreetuma kufee ka'eetuma as ga'e. Ofii keessanii xaara. Ofirratti hojjedhaa. Dogoggoratti sodaatinaa. Dogoggora kaleessaatti hin deebinaa. Haaraa yoo hojjettan immoo hin sodaatinaa. Baga hojjettan haaraa sana. Because that is a part of your progression in your life. Jabaadhaa. Gaafadhaa. Wal iyyaafadhaa. Gaafa gaafattan immoo dhiifaman jedhinaa. Gaafa yoo gaafattan dhiifaman hin gaafatin. Beekuuf gaafatte waan ta'e mirga qabda ilma Oromoo tokko gaafachuu. Intala Oromoo tokko gaafachuu. Jaarsa Oromoo tokko gaafachuu. Abbaa Oromoo tokko gaafachuu. Gaafadhaa. Gaafachuun aadaa keenya. Gaafatanii baratan nama beeku nama gaafatutu waa beeka. Kana hundaafuu ijaarama. Reesoorsii argattan sadarkaa barnoota keessanii sadarkaa hubannoo keessanii abbaan gadootaa luboonni ni jiru. Koreen waadaa sin barsiisu isaan. Hin barattu waan baay'ee keessaa barattu. Siniif gaariidha. Gara fuuldura keessaniif gaariidha. Gaa'ila keessaniif gaariidha. Warri gara fuulduraa heerumtan fuutan siniif baay'ee gaariidha jara kanarraa waa barachuu. Qeetti deebi'aa deemtu ijaarama. Jabaadhaas jedhaa fayyaadhaa ta'a galatooma gigs galatooma. Fayyaa nu ta'etillee nu galatoomi umrii dheeraa rabbi siif haa kennu ka Waaqayyoo si haa kabaju Dr. Girmaa asirratti namni kufuun duruma jira tattaafuu salphina guddaadha. Kana beekuun namarra jira. Kufanii achitti hafuun salphina guddaadha. Baay'ee tattaafannaa barbaachisa. Kanaaf galatoomatillee umrii dheeraa rabbi siif haa kennu Waaqayyoo si eebbisu baraaf jireenya kee eebbifame Dr. Girmaa. Anillee dalagaa irra jira dhiifama bakka kan. No, fayyaanaa adaraa kan ciise uleedhanis ta'u qacheedhanis ta'u. Siifin barreessa karaa lakkoofsa kiyya karaa keessaa siifin barreessa haa inaan jedhi. Ilaa kan rafe kana uleedhanis ta'u adaraa rukutaatuma kaasa. Reeffichas hoo lamanti dabaltan sadii hoo dhabaltanii kaa'oo tokko dhabtan kan ka'uu didillee rukutaatuma kaasa. Qunxuuxaa moccooratuma kaasa reeffa keessan jechuu kooti. Galatoomi keeksii koo beeki. Hello. Dr. Girmaa akkam jirtu? Akkam jirtu? Fayyaadha. Baga nagaan egaas deebite. Ayyee baga nagaan deebite. Egaa itti jabaadha amma warri dhiiraa kun obboleessi koo jedhu kun xiiqiituma nama baasa. Egaa nuti sagandummaa jedhan kanas hin beeknu garuu giddiidhaan amma of ijaaruun barbaachisaadha dhugaa roorroo kana ofirra dhoowwu. Isin jabaadha galatoomi haa tokko ilaa warri dhiiraa kun maaliif dameessa ta'ee na rakkise ta'a beektaa kan obboota sareen agarkaa kana kophaa ta'e isintu dhabame. Bakka kun dameessa odoo isin Dhuguma. Egaa hundumti keenya egaa namni ijoolleen tuulamaa kunis baay'inaan biyya alaa kana baay'ee sin jiranii kanumaaf egaa akka warra kaanii miti nuti anillee gara Jarman kanan jiraadha. Xiqqoodha amma yoo biyya kana waan jettu baay'ee xiqqoodha namni. Jarman darbis bira ture isin agarre gasi jala ba'eedha. Eessa turte? Berliini? Bamberg? Frankfurt? Oh, sorry. Otoo duraan wal